السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني خردفتوني برسارو الحمد لله ناغوت نغيني كي كان جال الله كان كبجادا بك جرتن مرست ناغو اگا هردفتوتن كي فيديو راتن كيتت غافي نم هدوسن دي اپيسود فيچودا غافتني مال يو جتن نموني باين حالا كمين يوتيوب چانال دونفادا بنچو دندenya akasuma haala kamiin youtuber raammoo yeroo bananne maallaqa argachuu dandeenya warroon jettan gaafii kun gama keessaatiin yeroo baay'ee natti deddeebi'amee namoonni baay'een na gaafachuu jirtan jechuudha. Kanaaf har'aan tana video tana keessatti jechuudha haala YouTube channel dhuunfaa banattanan isinitti argisiisa jechuudha. Akkasuma banachuun duratti jechuudha ulaagaalee YouTube tan hangaan beekurraa isiniif qoode jechuudha hanga tokko jechuudha isinii galee. Akkaawuntii YouTube banachuun akkaawuntii dhuunfaa keessanii salphaadha jechuudha. Banattuu akka haala itti banatan amma isinitti argisiisa jechuudha. Garuu haalli itti maallaqa nyaatan yaani isiniifan hima jechuudha hangaan danda'eerraa jechuudha hangaan yaani beekurraa jechuudha. Ulaagaalee isaadha hanga tokko jechuudha isinii galee. Awwalan jechuudha akkaawuntii YouTube dha yeroo banatan jechuudha. YouTube jechuun akkuma yaani akkaawuntii isaadha jechuudha akkuma Facebookatti beekuu qabtan jechuudha. Paaspoortii banatanii sanii fi akkasuma imeelii banatanii san dirqama beekuu qabdan jechuudha. Akkuma amma samma Facebookaa san yeroo hunda yaani sammuu keessan keessatti seefii godhatan jechuudha. Isa YouTube saniis jechuudha seefii godhachuu hin barbaachisa jechuudha. Isa Gmail isaatti beekuu qabdanii ammallee paaspoortii isaas beekuu qabdan jechuudha isinii galee yeroo hunda jechuudha. Yeroo fakkeenya yoo jawwaali keessan sin jalaa badallee yoo jawwaali sin jalaa caballee isinii galee akkasuma yoo jawwaali keessan sin jalaa dulloomallee jechuudha. Akkaawuntiin keessan yeroo hunda sammuu keessan keessa jiraatu qaba jechuudha isinii galee. Maaliif yoo jettan jechuudha yoo jawwaalillee sin jalaa bade yookiin jawwaali sin jalaa cabe jawwaala bitattassan yookiin jawwaala biroodhaa yeroo fayyadamtan jechuudha akkaawuntii masan fayyadamtan jechuudha. Akkaawuntii biraadhaa banachuun isinirraa hin barbaachisu jechuudha isinii galee isin hin barbaachisu. Isinii galee imeelii banattanii sanii fi paaspoortii banattanii san jechuudha. Akkuma isa Feesbuukaa san biyattan akkuma isa Feesbuukaa sammuu keessatti seefii godhatanii yookiin jabeeffatan jechuudha. Jabeeffatuu qabdan jechuudha. Sammuu keessan keessatti seefii godhachuu qabdan jechuudha isinii galee. Yeroo jawwaala biraa bitattanillee jechuudha akkaawuntii masan itti naxxanii YouTube duraanii san fayyadamtanii jechuudha isinii galee. YouTube keessanillee sin jalaa hin badu jechuudha. Akkasuma gama maallaqatti yeroo dabarre immoo jechuudha yaani akkuma beektan YouTube irraa maallaqa akka salphatti maallaqni hin dhufu jechuudha. Yaani sila maallaqni silaas akka salphatti wanni akka taphatti dhufu hin jiru jechuudha. Tokkoffaa YouTube jechuudha haala itti maallaqa lakkaa'uudhaaf subscribe kuma tokko sin barbaachisa yeroo kuma tokko ga'e bakka maallaqaa sun itti banama jechuudha. Akkasuma subscribe qofaa osoo hin taane namni viidiyoo kan kee ilaale sa'aatii viidiyoodhaa jechuudha. Sa'aatii viidiyoodhaa sa'aatii 1000 jechuudha. Sa'aatii 1000 yeroo viidiyoo kan keessi ilaalan bakka maallaqaa sun banachuu dandeessa jechuudha. Yeroo subscribe kuma sii ga'e akkasuma yeroo immoo sa'aatiin namni viidiyoo kan keessan sii ilaale 1000 sii guute jechuudha. Isinii galee. Viidiyoo osoo hin taane sa'aatii namni viidiyoo san ilaale jechuudha. Sa'aatii san guutuudhaaf ammoo baay'ee tokko yaani obsa qabaachuu qabdan jechuudha. Isinii galee hanga tokko obsa qabaachuu qabdan jechuudha. Sa'aatichi yaani akkuma viidiyoo irratti feetaniin dabalaa deema jechuudha. Viidiyoo dheeraa fa'aa jechuudha isinii galee. Yeroo viidiyoo dheeraa fa'aa gadi dhiiftan yeroo namni isin ilaale akkasitti sa'aatii suni isiniif guutama jechuudha. Akkasuma immoo subscribe baay'ee argachuudhaaf viidiyoo nagaa waan nama hawwatu tokko yookiin waan yaani waan bareedaa tokko jechuudha waan nama biratti fudhatama qabu tokko dalaguu qabdanii jechuudha isinii galee. Ammallee viidiyoo namaadhaa immoo daawuloodii gootanii YouTube irratti fe'uun hin jiru jechuudha. Koopiraayit isin irratti irraa waan YouTube keessan onni hin jalaa hin gubata jechuudha isinii galee. Abbaan viidiyoo sanii koopiraayit isin irratti yeroo argaa jechuudha YouTube keessan sun akkaawuntii keessan sun rakkoo godhataa hin badaa jechuudha isinii galee. Kanaafuu viidiyoon isin YouTube irratti feetanii viidiyoo dhuunfaa keessanii tokko jechuudha dalagaa dhuunfaa keessanii jechuudha isinii galee. Kanuma argitan YouTube irraa buuftanii yookiin Facebook irraa buuftanii osoo hin taane viidiyoo viidiyoo koopiraayit hin qabne ta'uu qaba jechuudha isinii galee. Kan namni biroodhaa agartee maallaqa ittiin nyaatu hin jirre jechuudha. Kan namni biroo YouTube irratti hin fe'in jechuudha isin malee jechuudha isinii galee. Akkasuma viidiyoo yaani silaama jawwaala abdeet tattee jira akkuma kompiitaratti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha waan nama dhibuu miti. Keessattuu kiriim maastarii hoo buufatan jechuudha viidiyoo sirriitti yoo beekumsa qabaatan yookiin barumsa qabaatan editor godhuun nama hin dhibu jechuudha.
video bakka bade walit bakka tole walitti deemu bakka bade immoo irraa kutuu Clean Master fayyadamtanii linkii Clean Masteridha descriptionii YouTube channel kana jala isinii kaa'ee jechuudha isinii galee achirraa buufatuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf YouTube'n ulaagaalee isaadhaa kana nama barbaachisaa jechuudha. Amma haala itti banachuu dandeessan isin argisiisa. Sirriitti na daawwadhaadha sirriitti viidiyoo kana hanga dhumaadhaa daawwadhaadha jechuudha. Akkuma isiniin jedhee waan bantanii san imeelii san paaswoordii san sammuutti qabachuu qabdan jechuudha. Kana isin barbaachisaa jechuudha. Amma gammanumaan haala itti banattan isin geessa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaadhaa daawwadhaadha. Akkasuma YouTube channel keenyaaf yoo haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun hin dagatinaadha jechuudha. Gammanumaan gama viidiyoo isin dabartan hordofaa. Totaan kiyyaa egaa akkuma nama isinitti hime jechuudha yookiin akkuma nama isiniin jedhe jechuudha. Imeelii ama banattanii sanii fi paaspoortii ama banattanii san laazim sammuu keessatti haafazuu qabdan jechuudha isinii galee yookiin seef godhachuu qabdan jechuudha yookiin waraqaa irratti sajjaalatuu qabdan jechuudha isinii galee akka yoo dagattanillee jechuudha akka tasallee jechuudha isinii galee. Egaa amma jechuudha imeelii moobaayila keessanirraa qabdan osoo hin taane imeelii haarawaa jechuudha haala itti banattan isinitti argisiisa jechuudha. Maaliif isa moobaayila irraa qabdan kana yookiin namni isinii banuun malaa yookiin ofumaa banattanii immoo paaspoortii isaa dagachuun malaa jechuudha. Kanaaf amma kan biyyattan banachuu isin barbaachisa jechuudha isinii galee akkaawuntii YouTube banachuudhaaf imeelii biyyatanii fi paaspoortii biyyattan yookiin kan waraqaa irratti barreeffachuu qabdan jechuudha haala haarawaa amma itti banattan isinitti argisiisa jechuudha. Malee isa jawwaa irraa qabdan osoo hin taane haarawaa kan banachuu qabdan jechuudha isinii galee. Isa jawwaa irraa qabdanis ni ta'a jechuudha yoo imeelii isaatii fi paaspoortii isaa sammuu keessaa qabaatanii jiraatan jechuudha. Yoo hin qabaanne immoo haala haarawatti banatan isinitti agarsiisa. Egaa amma jechuudha haarawaa banachuudhaaf seetingii moobaayila keessan irra galtu achi booda gadi buutu asirratti jechuudha akkaawuntii isin dabaakaa bika jiru irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda akkaawuntii iska jiru irratti kilik gootu jechuudha. Egaa achi booda as gadi buutu asirratti haadha akkaawuntii ka jiru irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda googilii irratti kilik gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan baatarnii keessan jechuudha yookiin ramzii jawwaala keessanii isinii gala itti gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana asirratti jechuudha create account ka jettu ni jirtu jechuudha as gadi kana. Achi booda for myself iska jiru kanarratti kilik gootu jechuudha olii kanarratti. For myself kan yoo irratti kilik gootan haala kanaan first name barreessu jechuudha. Fakkeenyaan amma isin agarsiisuuf ammallee achi booda next kilik gootu jechuudha. Achi booda guyyaa guutu jechuudha 28 Agasti asirratti immoo bakka bara guutan kana jechuudha. Bara 2020 osoo hin taane ammoo ni guutan asitti tokko 998 guutu jechuudha. Asirratti immoo ni filattu maal ka jiru irratti kilik gootu jechuudha asirratti ka barbaadan kana. Achi booda next kilik gootu. Achi booda haala kanaan Oromoo Tech baay'ee asirratti jechuudha. Yoo feetan lakkoofsa waliin ni dabaltanii yoo feetan immoo haaluma kanaan banatan jechuudha isinii galee. Tech Oromoo @gmail.com kan jiru kanarratti kilik godha jechuudha amma. Walaa kana jechuudha. Asirratti immoo fedhan immoo Oromoo Tech duwwaa 78 kan jiru kan ni filattan jechuudha kan barbaadan jechuudha isinii galee kan tasiniin jee. Amma ani isin agarsiisuma jechuudha amma isuma walii kanarratti filadha achi booda next kilik gootu jechuudha. Egaa achi booda paaspoortii itti guutu jechuudha isinii gala. Egaa paaspoortii kanuma olirratti guutan kana as gaditti illee guutan jechuudha. Gosuma tokko jechuudha. Sanduuqa kana lamman keessatti gosuma tokko guutan jechuudha. Kanuma asirratti guutan asitti guutan jechuudha. Garuu paaspoortii kana seefii godhachuu qabdan jechuudha. Isinii gala. Achi booda next kilik gootu jechuudha. Achi booda
biyya jirtanii wajjin lakkoofsa naqaasan jechuudha baandiraa biyya jirtanii waliin ittiin jechuudha. Egaa amma lakkoofsa keessan itti guutu jechuudha. Nambara keessan jechuudha isinii galee nambara keessan maal isin faayidaa yoo paaspoortiillee dagattan jechuudha forgeet irratti gootan jechuudha isinii galee kanaaf isin barbaachisa jechuudha. Achi booda yes I am kayyoo irra kilik gootanii achi booda koodii isin erga jechuudha nambara keessan irratti achi booda next kilik gootu jechuudha achi booda agree kilik gootu jechuudha. Egaa amma haala kanaan bannee xumurree jirra jechuudha isin galee ammoo inni isin hafe YouTube bira galuudha jechuudha. Ceekin godhaa jira jechuudha. Egaa haala kanaan keessumaa baatan jechuudha gonkumaayyuu jechuudha amma isin galee amma YouTube keessa irra ni galtu. Achi booda jechuudha YouTube keessa irra yeroo galtan jechuudha. Imeelii keessan argachuudhaaf ammoo imeelii lama waan ta'ee jiruuf jechuudha isin galee kan duraan mobaayilaa irraa qabdanii fi haaroonni kun lama waan ta'ee jiruuf ammoo asirratti jechuudha qasxii kinoo sana kilik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan imeelii haarawaa san isinii barbaada jechuudha isinii galee. Egaa haala kanaan imeelii qabda isinii bana jechuudha. Egaa imeelii nama banne kinoo kana jechuudha. Oromoo ta'e akka jomaa irratti kilik gootanii jechuudha. Imeelii haaroo nama banne kana. Egaa achi booda haala kanaan isinii bana jechuudha. Piroofaayilii keessan kanarratti kilik gootu jechuudha mallee. Egaa piroofaayilii irratti kilik gootu jechuudha ammaas. Egaa achi booda jechuudha kun akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Asirratti create channel kajajuun ni jira jechuudha. Asirratti jechuun maqaa imeelii maxxanee saniin yoo taates yoo maqaa biraatis barachuu barbaadanis maqaa kanaan barbaadan jechuudha. Haaluma kanaan create channel kajajuun irratti kilik gootu jechuudha. Egaa kun akkuma argaa jirtan jechuudha amma YouTube'n baname jechuudha isinii galee waa irratti poostii godhuu qofa ta'e jechuudha isinii gala. Waa poostii godhuudhaaf asirratti kilik gootu jechuudha bakka viidiyoo kanarratti isinii galee. Haala kanaan jechuudha. Isinii galee haaluma kanaan jechuudha isinii gala. Asirratti ni barreessitu jechuudha barreeffama yaada viidiyoo sanii jechuudha isinii galee. Yaada waan upload irratti gootan jechuudha yookiin waan irratti feetasanii ni barreessitu jechuudha yaada viidiyoo sanii wal fakkaatu isinii galee. Achi booda xawwaalee upload kajajuun irratti kilik gootu jechuudha. Asirratti immoo hin dagatinaa jechuudha public ta'uu laaluu hin dagatinaa jechuudha isinii galee. Asirratti jechuudha. Asirratti yeroo public isinii ta'e asirratti yaada bana viidiyoo barreessitan achi booda asirratti upload kajajuun kana kilik gootanii viidiyoo keessan YouTube irratti fe'uu dandeessanii jechuudha viidiyoo barbaachisan isinii galee. Egaa haala kanaan amma upload kajajuun kana kilik gootanii godha jechuudha irratti xawwaalee fe'ame jechuudha fe'umuu akka waan hin barbaanneef duubatti hin deebi'e jechuudha. Egaa hordoftoota kee jechuudha haalli YouTube itti banatan kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo isinitti dhiyaatee jira haala piroofaayilii fi kabar footoo isaa waan adda addaa irratti godhachuu dandeessan liinkii isaadhaa immoo gara maqaa YouTube keessanii isinitti jijjiirachuu dandeessan yeroo biraatan viidiyoo itti aanu isinii dhiyeessa. Ammaaf haala kanaan YouTube haaraa banachuu dandeessanii itti fayyadama viidiyoo isa kanamu viidiyoon itti aanu dhufuutti jechuudha. Egaa barumsi keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin haga walitti deebinutti YouTube chaanala keenya haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo keenya yoo jaalattan share like gochuun dagatinaadha waan hordofaniif galatooma.